Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Daawwattoota keenya hedduu garaa nama gubaa daa'imni asirratti agartan kun daa'ima Suudaaniiti. Suudaanii yookaan immoo Kaartuum jechuudha, magaalaa guddittiin isaaniidha. Kun dhukkuba koleeraatiin qabamtee jirti daa'imni kun jechuudha. Dhukkuba koleeraa haaraa Suudaan galeen qabamtee jirti. Hedduu wanni garaa nama nyaatu daa'ima kana jechuudha. Daa'ima kichuu kan amma duraa'uu of hin beekne, kan jiruus hin beekne, kan waa addaan hin baafanne jechuudha. Egaa dhukkubni xiqqaan jedhu, guddaan jedhu, dhiiran jedhu, dhalaadhan jedhu amrii rabbiiti. Dhukkubni kun amrii rabbiiti. Firdii rabbii, amrii rabbii kana baadhachuun immoo dirqama taha jechuudha. Kanaaf xaa'uuniidhaan qabamtee jirti jechuudha. Xaa'uunii yookaan immoo koleeraa jechuudha. Koleeraan gaasilattuu nama muslimaatiif shahiideedha. Kan balaan itti bu'ee, balaan xaa'uunii itti bu'e yookaan koleeraan itti bu'e mu'minaaf shahiideedha. Ammoo faasiqaa fi faajiraaf immoo azaaba jechuudha. Rabbiin akka fedhetti qixaata. Xaa'uunii rabbiin itti ergee jechuudha. Kanaaf mokkoroo fi balaa kanaa rabbi nurraa haa qabu jedha irraa maganfadha. Egaa daa'imni suuraa as gaditti agartan kuni daa'ima Suudaanitti. Dhukkubni koleeraa haara inni dhufe kun guyyaa lama keessatti nama 70 kan qabudha jechuudha. Koleeraan kun saffisaan deema. Guyyaa lama keessatti nam 70 hanga wanaatti namni Suudaan Kaartuumitti koleeraa haarayaan qabame nama 90 oli jechuudha. Kan lubbuun isaa addunyaa irraa dabarte nama 25 ga'ee jira jechuudha. Mu'mina yookaan immoo uummata muslimaati rabbi haa dhiisuu fi ka du'e ka balaa akkasiitiin du'e rabbi haa dhiisuu fi silattuu gaa shahiideedha. Rabbi maatitti ergee wanni godhan hin jiru, firdii rabbii baadhachuudhuma jechuudha. Firdii rabbii baadhatuudhuma jechuudha. Waan itti godhan hin jiru kan namaa miti, ka rabbiiti. Rabbii waan fedhe namatti ergaa, fedhu xaa'uunii ergaa, fedhu ammaasis koronaa erga jechuudha. Koronaan gaafa dhufu san nama meeqa ajjeesee, nama meeqa dachii irraa haxaa'ee dhabamsiise jechuudha. Nama meeqa dachii irraa dhabama godhe jechuudha. Kanaaf wanni godhan hin jiru, sabbaruudha. Garuu osoo akka namaa taate daa'ima kana jechuudha. Osoo daa'ima dhiisee isa gurguddaa qabee jenna jechuudha. Osoo daa'imni du'uu dhiisee guddaan duhee jenna jechuudha. Keessaa'u haati abbaan jechuudha sabrii dhaban jechuudha. Dhukkubni amma daa'ima qabe kun yoo kan ajjeesu ta'e godaannisa jechuudha. Godaannisa kan garaa namaa keessaa hin banneedha jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya du'aa'ii gochuu qabna. Balaan gurguddaan gizee ka'u biyyuma alaarraa ka'a bar. Dhukkubni dawaa qabuu fi ka dawaa hin qabne biyyuma alaa kanaa as deema. Dhukkubni gartee dawaa hin qabne ka maqaa dha'u nama hin feesifne rabbi nurraa haa qabu. Biyya Ameerikaatii ka'ee ture. Ammaasis immoo dhukkubni koronaa yookaan COVID-19 ka jedhamu kun Chaayinaa irraa ka'ee ture. Chaayinaadhaa doktoroota fixee dhukkubsataa hunda fixee achi gama Itoophiyaa illee dhaqqabee jira jechuudha. Dhukkubni fedhee biyyuma alaa kanaa as madda jechuudha. Dhukkubni kanaafuu dhukkubni gizee biyya isaaniitti buhuu biyya kanallee ga'uu hin oolu jechuudha. Rabbi nurraa haa qabu. Bishaan morma ga'e abbaa ajjeesaa akkuma jedhanitti jechuudha. Balaa jajjabaa fi gurguddaa hunda biyyuma alaa kana dhageenya jechuudha. Biyyi keenya miskiinaa, biyyi alaa kan quufan, ka quufteerra ba'e kan jechuudha duuba. Hinumaa'u arrabbi anaatu jabaa biyya jettu jechuudha. Biyyi alaa biyya maallaqaanis quufte, nyaataanis waan feete nyaachaa, waan feete uffachaa. Dachaadhaan uffachaa maallaqa walirra dhaabanii walirratti guuranii biyya akkanaa kana jajjabaa akkanaa kanatti rabbiin balaa gizee buuse. Balaan addunyaadhaa garuu hunda waliin ga'a. Garuu balaa kanaa kana sodaachuun barbaachisaadha. Akkuma rabbal alaminaan jedhee wattaquu fitnatan jennaan balaa sodaadhaa ije. Laa tusiibanna alladhiina zalamuu minkum khaassa. Balaa kophaatti isinitti hin buune. balaa sodaadhaa hinuun jedha. Wattaquu fitnatan laa tusiibanna alladhiina zalamuu, warruma zaalima
zaalima qofatti balaa hin buune sodaadhaahi jechuudha. Zaalima qofatti hin bu'u gizee tokko badii hojjete hunduma namaatti bu'a jechuudha. Kanaafuu rabbi nu haa eeggatu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Isinin jechaa chaanala kana ammoo sabiskiraayib nuuf godhaa, viidiyoo kana ammoo laayikii sheer nuuf godhaa isinin jenna.